keenya kana booda suuraa ka'uudhaaf uffata haaraa bituun hafee jira. Namoonni uffata haaraa bituu dadhabdan suuraa ka'uudhaaf teekinooloojii ajaa'ibaa sooftiweerii ajaa'ibaa fayyadamuudhaan uffata keessan kan ofirraa qabdan karaa halluu barbaadanii karaa kararii barbaadanii karaa diizaayinii barbaadanii qayyaruu ni dandeessan. Ilaala appilikeeshinii uffata keessan irratti diizaayinii yookaan kararii galchuudhaan karaa halluu barbaadanii ittiin jijjiirtan teekinooloojii jala yoo deemtan teekinooloojii yoo hordoftan kana qofaa miti wanta hedduutu jira wanta amanuun namatti ulfaatu. Mee amma appilikeeshinii kana akkamitti akka itti fayyadamtanii haala kanaan uffata keessan halluu keessan ittiin jijjiirtaniin isinitti agarsiisa. Tole viidiyoo kana jalqabuudhaan dura appilikeeshinicha kana description boxii viidiyoo kana jala isiniif godheen jira. Barreeffama waa'ee viidiyoo kanaa ibsu linkii achi jala tuqaatii buufadhaa. Namoonni linkiin keessan irratti namaaf hin dalagu jettanis linkii akkamitti tuttanii akka buufattan viidiyoo irratti isinii dalagee gadhiisen jira. Isallee akkamitti akka tuttanii appilikeeshinii buufattan achirraa ni argattu. Amma appilikeeshinii kana akkamitti akka itti fayyadamtaniin isinitti agarsiisa. Keessa isaa hamma dhumaatitti na faana turaa. Bilbila keessan irratti buufachuu qabdan isa kanaadha. Linkii appilikeeshinii kanaa description boxii viidiyoo kanaa jala isiniif godheen jira. Appilikeeshiniin kun uffata keessan halluu gara barbaadanitti ittiin jijjiiruu ni dandeessan. Kana qofaa miti suuraa keessan akka barbaadanitti ittiin edit gochuu ni dandeessan. Background baasuu ni dandeessan. Kararii laayitii dabaluu ni dandeessan. Effektii hedduu kan of keessaa qabudha. Suuraa keessanii remain gochuu ni dandeessan. Amma ani har'a kan isinitti agarsiisu akkamitti akka uffata keessan karaa kararii yookaan halluu barbaadanii jijjiirtaniin isinitti agarsiisa. Tole haaluma kanaan akkuma battaniin iddoo pilaasii kana yookaan close kan jedhu kana irratti ni dhooftanii halluu keessan jijjiiruudha. Suuraa bilbila keessan keessaa halluu isaa jijjiiruu barbaadan ni filattan. Anamma suuraa kana filadhee isinitti agarsiisu. Suuraa kana irratti kilik gootan suuraa filachuu barbaadan iddoo kana iddoo mallattoo raayitii qabu kana irratti kilik gootanii haala kanaan process gochaa jira. Haala kanaan isinii ba'a. Laayitii isaa haala kanaan ni sirreessitan iddoo kana qabdanii karaa barbaadan irratti isaan kun agartan kun kan asirratti argitan kun karariidha. Kararii uffataa fi diizaayinii garagaraati. Isaan kanneen keessaa kan barbaadan filachuu ni dandeessan. Haala kanaan as keessaa filattanii kan barbaadan irratti ittiin jijjiiruu ni dandeessan. Anamma as keessaa isa tokko filadhee isinitti agarsiisa. Akkuma argaa jirtan haala kanaan kallattumaan halluu uffata mucattii tanaa jijjiiree jira. Haala kanaan ittiin jijjiiruu ni dandeessan hedduudha kan inni of keessaa qabu. As keessa deemtanii filachuu ni dandeessan. Kana keessa deemtanii daawunlood isiniin jedha. Adaduma halluun uffanni diizaayiniin garagaraa garuun irratti isinii bu'a bilbila keessan irratti. Isa kana as keessa deemtanii filachuu ni dandeessan. Keessattuu tiishartii shishinii guutuusaa ittiin jijjiirrachuu ni dandeessan. Appilikeeshinii ajaa'ibaati. Amma yeroo ammaa kana teekinooloojiin baay'ee fagaatee jira. Garuu biyya keenya keessatti teekinooloojii kana namni hedduun hin amanu. Appilikeeshiniin kun itti fayyadamni isaallee baay'ee tokko salphaadha. Daawunlood gochuu yoo barbaadan iddoo kana tuttanii daawunlood gootan. Haala kanaan ittiin jijjiirtanii kan barbaadan irratti filattanii as keessaa filannoo keessaniin kan barbaadan filattan. Yoo barbaadan immoo uffatuma diizaayinii kan uffata keessan irra jiru kararii isinitti tolu itti galchuuf alaabaa garagaraa itti galchuuf iddoo kana tuttan custom kan jedhu kan gerar kan jedhu keessa ni seentanii as keessaa uffata halluu irratti galchuu barbaadanii uffata nama barbaade irraa jiraatu diizaayiniin isaa kan ni filattan uffata sana. Uffata kanneen keessaa tokko filadhaa kan ijoollee taniin keessaa tokko uffata sanirratti akka naagaluuf use texture kan jedhu kan irratti dhooftan. Haala kanaan irratti isinii ba'a bilbila keessan irratti uffanni isaanii isa kana addaan harkistanii itti galchitan kan itti galchuu barbaadan uffata sanirratti. Haala kanaan alaabas yoo ta'e haaluma kanaan itti galfattanii iddoo kana qabdanii sirreessitan. As qabuudhaan addeessuu yoo barbaadan akka sirriitti itti galu yoo barbaadan haala kanaan
isa kan immoo addaanii harkistanii akka itti galuuf tole kun baay'ee waan ittiin galleef kan biraa jijjiirtanii itti galchuu ni dandeessan kan isinitti tole kan uffannaa ishii wajjiniin adeemu osoo uffata bichaa buustanii itti galchitanii baay'ee wayii itti gala daawunlood gochuu yoo barbaadan idduma kana tuquudhaan bilbila keessan irratti isiniif daawunlood ta'a. Haala kanaan amma bilbila kiyya irratti uffanni kun daawunlood naaf jedhee jira. Tole hordoftoota keenya wanti narra isin qabadhee dhufe kana fakkaata. Gaafii yoo qabaattan koomentii irratti barreessaa isin gaafadha. Karaa teekinooloojiitiin wanti isin rakkise yoo jiraate viidiyoo irratti isin hojjanna. Koomentii jalatti barreessatoo nu gaafadha. Viidiyoo kana hiriyoota keessaniif sheer godha. Galatooma horaa bulaa.